Gitasaanii Kooriyaa Kaabaa Kim Jong-un waliin wal arguun wiirtuu hawaa Vostokinitti marii taasisaniiru. Imala guyyaa lamaa booda Puutiin waliin kan wal argan Kim sa'aatiiwwan muraasaaf qofa ergaa dhimmoota adda addaa mari'atanii booda gara Kooriyaa Kaabaatti of irra deebi'u miidiyaan Raashiyaa Riyaa Noovosto gabaaseera. Galaanaa Balaay. Putin hoogganaan Kooriyaa Kaabaa sagantaa qorannoo hawaa biyya isaanii guddisuuf fedha akka qaban ibsuun Raashiyaan kanaaf saatalaayitoota Kooriyaa Kaabaatiif dhiyeessuuf qophii ta'uu dubbataniiru. Haa ta'u malee Putin saatalaayitiiwwan akkamii akka Kooriyaa Kaabaatiif kennan hin ibsine. Saatalaayitoota basaasa nageenyaa ta'uu akka malan garuu baay'ee oliin ni tilmaamu. Kooriyaan Kaabaa kana dura saatalaayitoota hojii basaasaa hojjetan 2 furguggisuudhaaf yaaliin taasifte osoo hin milkaa'in hafeera. Gama biraatiin ammoo waraana Raashiyaan Yuukireen keessatti gaggeessaa jirtuuf meeshaalee waraanaa galteetaan Kooriyaa Kaabaa irraa akka fudhachuu dandeessu ogeessonni ibsaniiru. Kooriyaa Kibbaa akka jiraatanii fi barsiisaan Yuunivarsiitii Qorannoo Kooriyaa Kaabaa Profeesar Kim Gong-yap Raashiyaan rasaasawwan meeshaalee ciccimoo dhukaan akkasumas misaayilotaa fi rokkeettiiwwan Kooriyaa Kaabaa irraa fudhachuu dandeessi jedhan. Kooriyaan Kaabaa kuusaa rokkeettiiwwanii fi meeshaalee dhukaan miiliyoonotaan lakkaa'aman akka qabaattu tilmaamama. Dubbii himaan Kremlin dureewwan lameen waliigaltee meeshaa waraanaa taasisuuf dhiisuu ilaalchise gaazexeessitootaan gaaffiin dhiyaateef deebii yommuu kennan biyyoonni lameen dhimmoota iccitii ta'an irratti walta'iinsa akka qabaatanii fi kunis uummataaf ifa kan ba'an ibsaniiru. Biyyoota lixaatiin qoqqobbiin irra kaa'amee ka jiru biyyoonni lamaan meeshaalee waraanaa biyya isaanii deeggarsa namoomaatiin jijjiiruuf waliigaltee taasisuu akka danda'an eegama. Hoogganaan Kooriyaa Kaabaa Kim Jong-un uummatni Mooskoo diinota isaanii irratti injifannoo olaanaa akka goonfatan mirkaneessuu fi miidiyaan Raashiyaa gabaaseera. Kim dabaluun Raashiyaan nageenyaaf birmadummaa ishee biyyoota lixaarraa eeguuf lola kabajamaa taasisaa jirti jechuun Putin itti dubbataniiru. Kooriyaan Kaabaa murtee Pireezidant Putinii fi hooggansa Raashiyaa yeroo hunda akka deeggartu ka dubbatan Kim Jong-un waraanni Raashiyaa fi uummanni qabsoo qulqulluu gamtaa diinotaa dabuudhaaf taasisaniin injifannoo olaanaa ni goonfatu jedheerna keessatti balaa guddaa dhaqqabsiiseera. Balaan kun kutaalee magaalattii harka caalu guutummaan mancaasuun lubbuu namoota 5,300 olii ta'anis galaafachuusaa aanga'ooti naannichaa ibsaniiru. Firaafolee Dhugaasa. Magaalaa Bengaazii irraa kallattii bahaan kiiloomeetira 250 fagaattee kan argamtu magaalaa Deernaa keessa kan turan hidhaan lamaan kun kunuunsa gaarii qabaachuu dhabuun isaanii balaa kanaaf sababa akka ta'u ogeessonni tokko ni eeru. Liibiyaan mootummoota adda addaa lamaan kan bulchamtu yoo ta'u mootummaan biyyootii idil addunyaan fudhatama qabuu fi Tiripoolii keessa jiru lakkoobsi namoota balaa kanaan du'anii 2,300 yommuu jedhu bulchiinsi bahaa kan Deernaa to'atu ammoo reeffi namoota 5,300 ol argamuu isaa gabaaseera. Ministeerri bulchiinsa bahaa tokko galaan kun itti fufiinsa reeffa namootaa gadi gataa akka jiruu fi namoonni 10,000 lakkaa'aman ammallee achi buuteen isaanii akka hin beekamne ibsaniiru. Bakkeewwan lolaa kanaan miidhaman keessaa yoo xiqqaate namoonni 34 ta'an qe'ee isaaniirraa buqqa'aniiru. Gaazexeessaan Liibiyaa Joor Alii maatiin isaa biyyattii keessa jiran balaa lolaa kanaa irraa lubbuun oolaniiru. Joohir BBC waliin gaaffii fi deebii taasiseen hiriyyaan isaa utuu waliin jiranii waa'ee du'a maatii isaa guutuu dhaga'uu dubbateera. I heard while I was next to him the news of the death of his full family, his mother. Utuun isa bira jiru oduu maatiin isaa hundi du'uu yommuu itti himamuun dhaga'e. Harmeen isaa, abbaan isaa, obbolaan isaa dhiiraa lamaan, obboleettiin isaa Meeriyaam, haadhi warraa isaa dhiyoo wal fuudhan ka torban 2 dura akka isheen maatii isaa dubbistuuf jecha gara Liibiyaatti ishee ergee fi daa'ima isaa umurii 6 Fawuzii hundi isaanii du'aniiru. Maatiin isaa hundi du'aniiru. Maal godhu jedhee na gaafachaa jira. Yeroo kanatti eenyuyyuu maal akka gochuu qabnu hin beeku. Namootni beeknu hundi nama kana maaltu mudate yookaan nama sana maaltu mudate jennee yommuu gaafannu maatiin isaanii hundi akka du'an nutti himu. Hospitaalonni fi kiliinikoonni baha Liibiyaa keessa jiran hedduun namoota lolaan miidhaman gargaaruun humna isaanii ol akka ta'e dhaabbati tola ooltummaa idil addunyaa Rescue Committee jedhamu ibseera. Dhaabbati kun akka jedhutti dhibamtoonni tokko gara magaalota birootti ergamaa kan jiran yoo ta'u tajaajilli bilbilaa addaan cituun isaa daandilee fi riqichooti barbadaa'uun isaanii garuu hojii lubbuu baraaruu bakkeewwan tokko keessatti gufachiiseera. Miidhaa lolaa kanaan qaqqabeen dabalata dhibeewwan bishaan irraa maddan babal'achuu akka danda'anis yaaddoo akka qabu ibseera. Ministeerri muummee Liibiyaa Tiripoolii jiru Abdul Hamid Dibeebaa qaamoleen gargaarsa kennuuf gaafatan hedduu akka ta'an ibsuun nutis gargaarsa barbaachisaa ta'e qofa fudhanna jechuun dubbataniiru. Gargaarsi tokko magaalaa Deernaa ga'aa kan jiru yoo ta'u sababa biyyattiin bahaa fi lixaan hiramtee mootummoota wal morman lamaan bulchamtuuf rakkoon siyaasaa jiru garuu hojii lubbuu baraaruu gufachiisaa jira. Ministeerri muummee Abdul Ahmed gargaarsa idil addunyaa filataman qofa fudhachuun hojiin lubbuu baraaruu akka qindaa'aa ta'uuf gargaara jechuun himu.
dhaabbati biyyoota gamtoomanii namoota balaa kanaan miidhaman gargaaruuf doolaara miliyoona 10 waadaa seeneera. Gamtaan Awurooppaas gama isaan Jarmanii, Roomaaniyaa fi Fiinlaand irraa gargaarsi gara Liibiyaatti malaa akka jiru ibseera. Biyyootiin hedduu biroo kan akka Aljeeriyaa, Tarkii, Xaaliyaan, Qatar, Masrii, UAE fi Tuuniiziyaan gargaarsa kennuuf gaafataniiru. Naannolee balaa kanaan miidhamaniif Xaaliyaanii fi Joordaan gargaarsa kan ergan yoo ta'u, Faransaay ammoo hospitaala socho'aa guyyaatti namoota 500 wal'aanuu danda'u ergaa jirti. Lammiileen Liibiyaa biyyoota ormaa keessa jiraatanis dhaabbilee tola ooltummaa waliin ta'uun hojjettoota gargaarsa naannichaaf maallaqa walitti qabuun hanga humna isaanii lammiilee isaanii gargaaruuf yaalaa jiru. Magaalaan Dirnaa waggootii dheeraaf rakkoo adda addaan guddaa miidhamaa turteetti. Bara 2011tti bulchaan biyyattii Kolleen Muhammad Gaddaafii erga aangoorraa kaafamee booda dabarsuun shakkamee qoratamaa ture irratti manni murtii magaalaa Naayiroobii hidhaa waggaa 31tti mure. Gama biraan lammiileen Itoophiyaa gara 80 ta'an seeraan ala Keeniyaa galuun torbanoota darban keessa to'ataman biyyatti nu deebisaa jechuun lagannaa nyaatarra turan. Imbaasiin Itoophiyaa magaalaa Naayiroobii jiru bakka hidhaman deemee daawwachuun akka biyyatti galaniif waraqaa barbaachisu mootummaa Keeniyaa waliin xumuraa jiraachuu qondaalli imbaasichaa tokko BBC'tti himaniiru. Ammayyuu taana. Lammiin Itoophiyaa daddabarsa seeraan alaan shakkamuun waggoota 2 dura to'annoo seeraa jala oolee Yibaqaal Geetaachoo jedhama. Yeroo poolisiin Keeniyaa to'annoo jala oolchuu mana isaatti godaantonni Itoophiyaa 12 harki isaanii fuuncaan hidhamee fi biyya biraatti dabarfamuuf turan argamaniiru. Lammiileen kunneen erga mana murtii dhiyaatanii booda gara biyya dhaloota isaaniitti deebifamaniiru. Yakkamaan Yibaqaal Geetaachoo jedhamu kun maqaa Adnaan Muhammad Galaanoo jedhamuunis beekama. Miidiyaan biyyattiin Zastar jedhamu Yibaqaal magaalaa Naayiroobii bakka Gogomaa jedhamu to'atamee jedhe. Manni murtii biyyichaa namoota daddabarsuun ala sanada waliin dha'uunis hidhaa waggaa tokkotti mureera. Akka gabaasa gaazexaatti namni kun waraqaa eenyummaa mootummaan Keeniyaa lammiilee alaaf kennu qabatee soosso'aa ture. Gama kaaniin lammiileen Itoophiyaa 82 Keeniyaa seeraan ala seenuun to'annoo poolisii jala jiran gara biyya keenyatti nu deebisaa jechuun lagannaa nyaatarra jiraachuu poolisiin beekseera. Miidiyaan biyyichaa Zastar jedhamu akka gabaasetti lammiileen Itoophiyaa hagayya bultii 26 mana nama dhuunfaa keessatti ukkaanfamanii argamanii erga poolisiin to'atamanii mana murtiitti dhiyaataniiru. Dargaggoonni kunneen mana dhuunfaa keessatti erga uguramanii turanii balbala cabsanii ba'anis poolisiin to'ateera. Amma waajjira poolisii Maavookoo jedhamutti hidhamanii jiru. Biiroon immigireeshinii biyyichaa biyya isaaniitti deebisuuf adeemsa jalqabee harkifachuu isaarraa kan ka'e kaleessarraa eegaluun nyaata lagachuutu himame. Miidiyaan biyyattii poolisii wabeeffachuun akka gabaasetti lammiileen Itoophiyaa kunneen hanga biyyatti deebinutti nyaata nyaannuu jedhaniiru. Har'as lagannaa nyaata kana itti fufanii akka jiran kan hime poolisiin qaamni isaanii miidhamuu fi haala sodaachisaa keessa jiraachuu himameera. Ji'a bitooteessa darbe keessas lammiileen Itoophiyaa 41 ta'an erga poolisiin to'ate booda mana murtiitti dhiyaatanii gara biyyaatti deebifamaniiru. Lammiileen Itoophiyaa hedduun daddabarsitoota namaa seeraan alaan gowwoomfamuun Keeniyaa keessa darbuun gara Tanzeeniyaa fi Afrikaa kibbaa galtu jedhamanii manaa baafamu. Daareektarri qorannoo yakkaa Keeniyaa Muhammad Amin lammiileen Itoophiyaa gara Afrikaa kibbaa fi jidduu galabaatti imalan Keeniyaa akka karaatti ce'umsaa taasisaa jiraachuu himu. Itti dabaluun murtee yakkamaa Yibaqaal Geetaachootti dabarfames namoota karaa seeraan alaatiin daddabarsan kaanis gochaa wal fakkaaturraa akka of qusatan kan akeekkachiisudha jechuu isaanii Naayiroobii Niwus gabaaseera. Kun osoo kanaan jiru magaalaa guddoo Keeniyaa Naayiroobii bakka Islii jedhamuun beekamutti poolisiin godaantota sanada malee malaa turan 30 to'annoo jala oolchuu gabaafameera. Dhiironni 20 fi dubartoonni 10 kunneen gara kamitti daddabarfamuuf akka turan akka hin beekamne. Baqattootni Itoophiyaa walitti bu'uun lubbuun namoota 6 olii darbuu fi namoota baay'een madaa'uu baqattootni BBC'n dubbisee himan. Kaampii baqattootaa naannoo magaalaa Dan keessa kan jiraatu Muhammad Iyyuus Immommee baqattootni kan walitti bu'an gara Itoophiyaatti deebi'uuf dursinuuf kennamuu qaba jechuun jedhe. Ijoolleen Oromoodha hedduu rakkataadha. Oromoon biyyaaf biyya ormaatti hedduu baay'ee rakkataadha. Rakkoo isaanii kanaaf gara embaasii yookaan galtee konsolaa Itoophiyaa kan gara biyyaa nama deebisu waajjira ONG'tiin yeroo dheeraa galmaa'aniiti waraqaa fudhatanii isaa gabbaa jiru. Oromoo malee nuti nu gochuuf hin deemanii Oromoo sana akkan galle goona jeequmsa uumneeti akkan galle goona jechuudhaan xalaayaa baqata gurbaan mucaan Oromoodhaa fudhatee achirraa bahaa jiru harkaa fuudhanii jiran. Yeroo waraqaan jiramoo abbichi waraqaan harkaa jiran waraqaan soomaaf jiran jechuudhaan yeroo dubbatu gurmaawanii jiran jarri Tirafa kan ijoolleen Oromoo yeroo saniif moraasaa nama sadii ni dibbiran jechuudha yeroo sanitti. Sadeen sana erga dibbiranii warri magaalaa keessa faca'ee Oromoon dhumsee jira jechuudhaan yeroo kaa'amanii alaa geessaa osoo lubbuun keessaan baane jedhanii jara san fuudhanii mana alaa geessan. Namoonni gamaa gamana dhufee walitti bu'iinsi hamaan sanirra hamaadhaa uumame. Walitti bu'iinsi uumamee ableedhaa fi kanaan deemata jarree waan ta'eef Oromoon isarraa ittisuudhaaf yaalii godhee yeroo san lubbuun namaa sadii akka qabatamaadha. Garuu lubbuun namaa kan ta'e 6 qabatamaa jeenis ta'uu ni mala. Namoonni madoodhaan mana yaalaa jiran baay'ee jechuudha. Baqataa kanatu walitti galagalee wallola jechuudha. Baqataa haarawaa biyyarraa dhufee fiichee amansiisuu bara dheeraa lolaan bututtee jirti waan ta'eef
haala dhabuu fi akkaataa jireenyaa dhabee du'a biyya kanaarra du'a biyyaa filatee gara biyyaa deebi'uudhaaf waajjira inni dhageetu walitti bu'iinsa kana uume. Warri amma dhufe amma dura nu galchaa jechuudhaan garee namaadhaaf itti fayyadaan walitti gurmaa'ee Oromoo dura galuu qabnaa jechuudhaan waan kana rakkoo uuman jechuudha. Waldhabdeen kun anatu dura biyya galuu qabaa kan jedhu irraa ka'e jechuudha. Ayyoonni Oromoo qofa galchuu deemaa miti nu galchuu deemu amaaraaf itti jireenya kana waan ta'eef dursinee jeequmsa uumnee isaan kanaas akka hafan taasisuu qabnaa kan jiru murteen gama jaraatiin dubbatamaa jiru. Ayyooniin maal jedhe ergasii? Ayyooniin waan amma yonaatti isaan qunnamuu hin dandeenyaan isaan waan jeen qabu achi booda dhokaasaa fi lolli ammaannaan warri biyyaattis mootummaan biyyaa isiin hin jiru wanni mootummaa fakkaataa walitti bahee namoota guuranii gareedhaattis oofanii achi booda illee darbee goda keessatti waraansi nama jiraatleedha wal waraanuu nama jira. Baqataan Itoophiyaa biraa naannoo magaalaadhaan Aaraa jedhamtu waggoota 15 ol jiraachuu hima Naasir Haaji Abdallaa baqattoonni Oromoo biyyatti deebi'uuf waraqaa biyyatti akka deebi'aniif isaaniif kenname yeroo fudhatanii bahan kaan ammoo alatti eeguun harkaa fuudhanii waan ciraniif walitti bu'insichi ka'uu hime. Walitti bu'insi kun naannoo waajjira jaarmiyaa dhimma godaantotaa irratti hojjetu IOM'tti akka mudate kan himu Naasir lammiileen Itoophiyaa saba biraa keessaa ta'anis dursinuuf kennamuu qaba jechuun gaaffii kaasaa akka turan ibse. Walitti bu'insi uumame yeroo saniif namni duune dura eegasii Oromoon asiin ganda keessa horiisee namni dirmatee walitti deebi'ee bakka sanitti namni waraanamee kun yeroo san nama sadii ture namni kun akka nama du'eetitti walitti himanii dhufa namaan nurraa du'eetitti amaaree nama nurraa du'eeti jennee kasi namni dirmatee dhufe lolli haareetti maasirratti biraa uumame walii kanaati namni nama saddeettee jira nama saddeeti namni jaha lolumarratti asuma waldawanii battalarratti kawala geessanii namni lama immoo eegamu tashaa seenee dule namni lama du'e. Godaantotni Itoophiyaa Yemen magaalaa Danii fi naannoo ishee jiraatan 1,000 kan lakkaamanidha kan jedhu Muhammad Yuusuf Muummee Yemen bakka awwaalcha bal'aa uummata keenyaa taatetti jedhe hedduun ammoo namoota seeraan alaa namoota daddabarsaniin ukkaanfamanii gurguramaa turuu kan hime Muhammad namoota karaa Yemen gara biyyoota Arabaatti imaluu yaadaniif karichi karaa du'aati jechuun ibse. Kanneen beenya kana hoosha gartee bakkatti nama gurguran naannoo addanii fi qaamatti jiru kana hoosha 100 turuun marsee jira bakkatti nama gurguranii kana mootummaan dhuftee biidee nama hunda hidhaa jiru hunda hidhaa dhaawaatte namni kun hundi asii mooraa kana bakka itti nama gurguranii ta'e kana wajjin miliyoona qaqqabaa jeetii yaada. Namoota hidhaatii hiikamantu jira? Namoota hidhaatii hiikaman kanneen kumaatamaan lakkaa'aman kan duraan daddabarsii wanti nama gurguru walitti qabee dallee mooraa itti ijaaree achi keessatti ukkaamsaa ajjeesaa dararaa ture warri tokko waraanni tokko dhufee qubatee nama san diigee mana isaanii hunda gubee namoota gallakkisiise. Rakkoo hamtuutu biyya